an keessan hin beeku garuu haati kiyya abbaan kiyyaa fi akaakayyuun kiyya sirna bittaa ormaarraa kan ka'e afaan oromootiin barachuu hin dandeenye. Hacee xiqqaa yookaan tiiktaakar Boonaa Baqallaa yeroo ammaa kana hospitaala galuu isaa irratti ilaalchisee gaaffii hedduun uummata bukkeedhaa ka'aa jira. Innis gaaffii maaliif akkas ta'e, maaltu akkas godhe, akkami haalli isaa immoo kan jedhuu fi wantoota garaagaraa illee namoonni hedduutti gaaffii kan ta'e jirudha jechuudha. Egaa viidiyoon kun immoo deebii isaa hunda isaallee isinii qabatee dhufee jira jechuudha. Maaliif akkas ta'e akkasumas illee wanta inni karaa toora feesbuukii barreessee fi akkasumas illee viidiyoon illee yeroo inni ofii isaatii illee dubbatu illee hundi isaallee isinii qabannee viidiyoo kanatti dhufnee jira jechuudha. Gaaffiiwwan kana hundinuu irratti illee deebii garaagaraa isinii qabannee dhufneerra. Deebii kana irratti immoo waliin kan dubbannu ta'a jechuudha. Egaan amma xumura viidiyoo keenyaatti nu wajjin tura isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya tiiktaakar Boonaa Baqallaa yookaan Hacee xiqqaa jedhamee illee kan beekamu kanaan dura uummata bukkeetti yeroo jalqabaaf beekamtummaa kan argateen sagalee Hacaaluu fakkeessuudhaan illee keessumaayyuu namoonni hedduun illee fakkeenya sagalee isaa Hacaaluu Hundeessaa jiru wal fakkaateenaan namoonni hedduun Hacaaluu lammaffaa jedhanillee yookaan Hacaaluu xiqqoo jedhanillee baay'ee ittiin waamamaa turanii. Egaan innis achirraa ka'ee wantoota garaagaraadhaan illee karaa tiiktaakerii kanaan illee gara beekamtii fi akkasumas illee hordoftoota hedduu illee horachaa ture jechuudha mucaan kun. Egaan yeroo ammaa kana immoo hospitaala galuu isaa irratti ilaalchisee wantoonni garaagaraa gaaffiin uummata irratti ta'ee jira. Innis illee mucaan kun maaltu akkas godhee kan jedhu dura yeroo jalqabnu. Egaan yeroo Hacaaluun Hundeessaa boqotee kaase hiriirri magaalattii Oromiyaa keessa hunda irratti illee hiriira garaagaraa ta'aa ture jechuudha. Yeroo sana illee namoonni hedduun qaama miidhamanii fi akkasumas illee hedduu kan miidhaman jiru. Isaan keessaa inni tokko Boonaa Baqallaadha jechuudha. Kara harka isaa jalaanii bobaasaa jala xiyyitiin gara sombasaa jalallee xiyyitiin waggoota amma kanaaf waggoota 6 yookaan 5 kanaaf achi keessa xiyyitiin ta'aa ture jechuudha. Mucaan kun gara tiiktaakittas ba'ee uummata bohaarsus garuu inni immoo keessaan iccitii guddaa qabatee dhokkataa ture jechuudha mucaan kun. Egaan innis illee wanta ta'ee akkasumas illee haala inni keessa jiru illee viidiyoodhaanis ta'ee akkasumas illee gara toora feesbuukii illee wanta maxxanse qaba. Gara toora feesbuukiin wanta inni maxxanse yeroo ilaallu akkas jedha. Ani gaafa sirna awwaalchaa aartist Hacaaluu Hundeessaa magaalaa Ambootti namoota rasaasaan rukutamanii lubbuun hafan keessaa isa tokkon ture. Waggoota 6 darbaniif rasaasa somba jalatti qabadhee hargansuu osoo natti ulfaatu kolfa haalota hedduu ulfaatoo keessa darbeera. Har'a garuu dhukkubbiin isaa guyyaarraa gara guyyaatti dabalaa waan dhufeef yaala baqaqsanii yaaluu fi rasaasa sana banuu baasuu akka qaban ogeessonni yaala murteessanii amma hospitaala seenee jira. Hundi keessan iyyuu amantaa keessaniif naa kadhadhaa jedhee jira jechuudha daawwattoota keenya. Egaan akkuma asirratti dhageessanii mucaan kun yeroo ammaa kana xiyyitii sombasaa jalatti illee waggoota 6 darban kanaaf baatee illee akkaataatti ciisu illee baay'ee rakkachaa ture jechuudha. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana immoo hospitaala galee hospitaala keessatti illee xiyyitiin kun baqaqsanii akka fuudhanii fi warri doktoroota itti himanii jiru jechuudha. Egaan yaalii isaa kana keessatti immoo naa kadhadhaa isiniin jedhee jira jechuudha. Egaan isinis amantaa qabdanii kadhadhaa fi akkasumas illee deeggarsa illee mucaa kanaa fi hospitaala sarjarii isaa kanarratti ilaalchise deeggarsa illee godhaa fi isiniin jenna jechuudha. Keessumaayyuu innis gara tiiktaakiidhaan wantoonni dubbachaa ture keessaa Boonaa Baqallaan mucaan isin sabboonummaadhaan waa'ee saba isaa leellisuun beektan kun har'a rakkoo hamaarra jira. Waggoota 6 dura gaafa awwaalcha artist Hacaaluu Hundeessaa magaalaa Ambootti rasaasaan kan rukutame. Gaafa sana yaalii baqaqsanii yaaluu hatattamaan hospitaala Ambootti taasifamus bakka rasaasni itti jirtu sana baasuu waan hin dandeenyeef rasaasni keessa osoo hin bahin somba jalatti hafte. Wanna hafe immoo isarraa haa dhageetti.
gaafa sirna awwaalcha artistaa Haacaaluu Hundeessaa magaalaa Ambootti rukutame hatattamaan lubbuu baraaruudhaaf jecha hospitaala Ambootti sarjarii yookaan baqaqsanii yaaluu hojjetameen ture. Garuu rasaasni sun iddoo riskii qabu waan jiruuf otoo rasaasni sun hin bahin deebisee hodhame sarjarii guddaan qaama kiyyarra jira tureyyuu anis waggoota 6 darbaniif rasaasa somba kiyya jalatti qabadhee harganuudhaaf osoo natti ulfaatu haalota ulfaatoo hedduu keessa darbee har'a qaqqabeera. Har'a garuu guyyaadhaa gara guyyaatti dhukkubbiin natti hammaachaa waan dhufeef riskiin qabu kamiyyuu fudhatamee baqaqsanii yaaluudhaan rasaasni sun keessaa bahuu akka qabu ogeessonni yaalaa natti himanii jiru. Kanaaf anis sarjarii kana godhachuudhaaf hospitaala seeneen jira. Hundi keessan waaqanaa kadhadhaa, sinin jaaladhaa, fayyaa ta'a. Kanaaf gargaarsi keessan waan nu barbaachisuuf warri maallaqa qabdan maallaqa keessaniin akkasumas abbootiif haadholiin kadhannaaf du'aa keessaniin nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Akkaawuntiin isaas Boonaa Baqallaa isa jedhu 1,58 17 11 63 1 Cooperative Baankii 1,425 4 92